Maqaan kee eenyu? Bahrii. Maqaan abbaa keetii eenyu? Boorii. Biyyitti dhalatte tami? Carcare. Biyyitti guddatte tami? Watari. Wanni nyaata itti nyaattu maali? Tiirii. Wanni shiroo nyaachuun feene maali? Qoonxari. Muka keessaa kam jaalatta? Bururii. Tapha keessaa kan ati akkaan jaalattu maali? Furfurii. Qaama kee keessaa wanni akkaan jaalattu maali? Surrii. Bishaan qaama miira namaa keessaa kan akkaan jibbitu maali? Furrii. Wanni cunodhattu maali? Jibrii. Maallaqa keessaa kam jaalatta? Birrii. Qaama makiinaa keessaa maal jaalatta? Marii. Ilbisoota keessaa maal jibbita? Gayrii. Allaattii keessaa maal jibbita? Cirrii. Allaattii keessaa maal jaalatta? Gogorrii. Huccuu tan maal qabdu jaalatta? Qarii. Amala namaa keessaa maal jaalatta? Sabrii. Amala namaa keessaa maal jibbita? Mokkorrii. Lakkoofsa keessaa kam jaalatta? Afuri. Ispoortii keessaa maal jaalatta? Samari. Maal ibsatta? Baatirii. Eessaa fuudhuu feeta? Shaggari. Taphattoota kubbaa keessaa eenyu jaalatta? Neymaari. Halkan maal jibbita? Atoorarrii. Rifeensa keessaa maal jibbita? Arrii. Ilmoota akkam jibbita? Ruurrii. Qoricha araadaa keessaa maal jibbita? Burii. Waan gizee arkite si boochisu maali? Qabrii. Meeshaa waraanaa keessaa maal jaalatta? Dhoombiri. Mootummaa keessaa akkam jibbita? Tafarii. Artistoota keessaa eenyu jaalatta? Jaafari. Hayyoota siyaasaa keessaa eenyu jaalatta? Jawaari. Reediyoo yeroo hedduu dhaggeeffattu kami? Hararii. Herrega keessaa maal jaalatta? Iskuweerii. Barumsa keessaa maal jaalatta? Keemistirii. Barumsa keessaa akkam jibbita? Hiistirii. Yeroo akkam hirribaa kaata? Barii. Yeroo akkam hojjetta? Zuhurii. Yeroo akkam bashannanta? Asrii. Hojiin kee maali? Injinerii. Yeroo boqonnaa keetii eenyu wajjin dabarsita? Shofeerii. Hojii keessaa maal jibbita? Dongorrii. Biyya ati jiraachuu hin feene tami? Affaarii. Fuulduraaf eessa jiraachuuf hawwita? Masri. Qubee riirii tana yoo dhiifte maal qaba? Ushori.